Yoo yaar kafuun ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan biragaan gaggabaabsinee qabannee isiniif dhihannee jirra. Gara odeeffannoo keenyaatti isin dabarsinaa isinis amma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. waliigalteen pirootooriyaa mallatteeffamu pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi baay'ee aarsee akka ture qondaalli olaanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa tokko himanii jiru. Qondaalli olaanaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa yaada OMN'f kennan pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi bulchiinsa Abiy Ahmed waliin hariiroo cimaa uumuun akka ture ibsanii jiru. Bulchiinsi Isaayyaas Afeworqi Itoophiyaa waraanaan dadhabdee fi miidhamte arguu akka barbaadu ibsanii jiru. Qondaalli kun kana malees qabeenya Itoophiyaa saamuu kaayyoo guddaa isaanii keessaa isa biroo ta'uu ibsanii jiru. Dabalataanis Isaayyaas Afeworqi adda bilisummaa uummata Tigraay irratti haaloo dheeraa akka qaban eeruun bulchiinsi Isaayyaas Afeworqi lola kaaba Itoophiyaa irratti hirmaatee abutii balleessuuf akeeka akka qabu dubbatee jira. Waliigalteen pirootooriyaa abjuu Isaayyaas Afeworqi balleesse jechuun kan ibsan qondaalli olaanoon ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kun pirezidaantiin Isaayyaas Afeworqi baay'ee mufate jedhe. Itoophiyaan waraana miidhamtee fi lafa jirtu arguu kan barbaadan Isaayyaas Afeworqi xumurri waraana kaaba Itoophiyaa akka isaan mufachiise eeruun abutiin baduu dhabuun ni aarse jedhanii jiru. Jijjiirama Itoophiyaa waggoota jaan kana dhufeen keessa ergamtoonni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessatti waan barbaadan hojjechaa eegaluun qabeenya saamaa akka turanis yaadachiisanii jiru. Mootummaan Eertiraa balallii daandii xiyyaara qilleensa Itoophiyaa gara Asmaraatti godhamu akka dhaabe sababa saamichi dhaabsifameef ta'uu dubbatanii jiru. Mootummaan Isaayyaas Afeworqi mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa galuun humnoota alaa fi keessoo mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhaban fayyadamuu yaalii gochaa jiraachuu ibsanii jiru. Isaayyaas Afeworqi Itoophiyaa keessa warra waliigaltee pirootooriyaa Tigraay keessatti aangoo dhorkaman jedhan keessa akkasumas gartuulee riphee loltoota naannoo Amaaraa keessaa socho'an tokko tokko qindeessuuf yaalaa akka jiran qondaalli olaanoo kun himanii jiru. Bulchiinsi Isaayyaas sababoota adda addaatiin biyyoota Itoophiyaa waliin wal dhaban waliinis tumsa cimsuuf akka yaalaa jiran eeranii jiru. Paartileen siyaasaa gurguddoon Oromoo KFO fi ABO'n dhimma nageenyaa Oromiyaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti mari'achuudhaaf har'a waaree booda irraa yaa'ii magaalaa Finfinneetti adeemsisuu fi malii waliinii adda bilisummaa Oromoo fi Koongireesii Federaala Oromoo har'a waaree booda eegalee kan adeemsifamu ta'uu gaafatamaan quunnamtii hawaasaa KFO obbo Sultaan Qaasim himanii jiru. Itti gaafatamaan quunnamtii hawaasaa Koongireesii Federaala Oromoo obbo Sultaan Qaasim yaada gabaabaa OMN irratti kennaniin mariin ABO fi KFO abbootii gadaa haadholee siinqee ayyaantuwwan bakkeewwan adda addaa irraa dhufan abbootii amantii fi qaamolee garaagaraa hirmaachisee har'a waaree booda kan eegaluu jedhanii jiru. Akka obbo Sultaan jedhanitti mariin ammaa kun mootummaa Itoophiyaa wajjiin osoo hin taane paartilee lamaan ABO fi KFO qaamolee kutaalee hawaasaa garaagaraa irraa dhufan wajjiin ta'uu dhimmoota ijoo dhaabbilee lamaan dhiyaatan irratti mari'achuuf saganteeffamee jira. Marii kana irratti dhimmoota nageenyaa Oromiyaa ajandaa guddaa ta'uu obbo Sultaan Qaasim himanii jiru. Dhimmoota biroo ibsuu irraa kan of qusatan obbo Sultaan marii kana irratti yoo walii galee mootummaa wajjiinis mari'achuuf itti deemama jedhanii jiru. Ibiddi bosona galmaa Cilaaloo fi gaara Kaakaatti qabate hanga ammaatti hin to'atamne jedhan jiraattonni naannichaa. Godina Arsii Asallaa bosona galmaa dabalatee Cilaaloo fi gaara Kaakkaa erga gubachuu eegalee torbaan tokko ol ta'u jiraattonni naannichaa dubbatanii jiru. Ibiddi kun qabeenya hedduus barbadeessee jira jedhanis jiru. Ibidda kana hawaasni dhaamsuudhaaf yaalii bal'aa taasisus akka hin milkoofne maddeen himanii jiru. Bineensonni bosona kana keessa jiran kanneen akka gadamsaa, karkarroo, qeerransaa fi jaldeessa bosonuu fi simbiroowwan gosa garaagaraa miidhamaa jiraachuu himanii jiru. Ibidda kana dhaamsuufis hanga ammaa hoggansi olaanaa abbaa taayitaa eegumsaa naannoo Oromiyaa qaamolee dhimmi ilaalu wajjin magaalaa Asallaatti marii taasisaa jiraachuu jiraattonni dubbatanii jiru. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya guyyaadhaa kanumaan goolabnee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin amma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik share gochuudhaan nu jajjabeessan dhaamsa keenya yeroo hundumaatti waan hojiin turtaniif galatooma ulfaadha.